Baay'ee galatoomaa carraa kana jalqabarra argachuu kootii fi yaani nama hiree qabu kanas hin jedhin jettanii immoo yoo afaan na qabdanii waan biraati. Ani gaaffii ani qabu silaa wanta tokko nan dubbadha na dhorkitaniirtu isa yeroo biraa wal gaafanna. Gaaffii ani qabu waluma bira jirra wal osnoo gaaffii ani qabu Jawaar keenyaa fi yeroo hedduu wanti ati dubbattu yeroo ammaa kana especially ergamana ati baate uummata Oromoo kana gidduutti gaaffii waan baay'eedha uumaa jira. Kana keessaati inni tokko Itoophiyaan otoo hin jigiin Itoophiyaa ijaarree Oromoo achi keessatti mirgisaa waan hundumtuu akka kabajamu goona jettee dubbachaa jirta. Gama biraatiin immoo yeroodhuma as amma Awurooppaa keessa dhufte uummata Oromoo duriyyee lamatu gamaa gamanaan dhaanaa jira waan jedhu tokko dhagayeetiin jira. Duriyyeen lamaan suni eenyu akka ta'anis akka addanaa baaftuun barbaada. Gama Itoophiyaa ijaaruu kanaani Itoophiyaa dulloomtee jijjigdee kara itti bosbostee boollatti darbamtu dhabde kana maal gooteet dimokiraatisitee mirgi uummata Oromoo achi keessatti kabajamu. Jawaarin kan bara 2018 gaafa kompiitara kee Lammaa Magarsaatti kennite qabsoo uummata Oromoo dabarsitee kennite jettee jedhanis namoonni si komatan hin jiru. Sanagaa atummoo yeroo hedduu dubbatteerta. Garuu ani gaaffiin kiyya inni guddaan amma otoo carraan argamee Oromiyaan qobaatti baatee Itoophiyaarraa qobaatti baatee Oromiyaa qobaatti baatee bulchuudhaaf barbaadamoo yookaan Oromiyaa qobaatti baate sana bulchuu yookaan immoo akka hoggana dhaabattis haa ta'u akka maalittis haa ta'u Oromiyaa qobaatti baate sana bulchuutu irra siif mijatamoo Itoophiyaa dulloomtee ciccitte kana walitti qabdee mirga uummata Oromoo achi keessatti kabachiiftee Oromiyaa bulchuu kamtu irra siif mijata kamiif carraa kamiif kennitan Oromiyaa walaba taate otoo carraan argame Oromiyaa walaba taate bulchuudha moo Oromiyaa Itoophiyaa jalatti dimokiraatofte barbaadda gabaabaadhumatti kanan jedha fayyaa ta'e galatoome. Gaaffiin Jamiilaadha. Jamiilaa direct gara gaaffii keetitti akka deemtu kabajaadhaan ammallee irra deebi'ee si gaafadhaa galatoomne. Because of you, President elect, kita kerja, kita akan demo. Wani ati muhadaran amanu stable ati wan nama politika taate yaada keetii politikaadha. Yaada isa ummata isa dhiyeeffate fudhatama argachuu baate dhiyeeffachuu mirga isaa. Odo sanin jiru egaa si nu biraa deemte araba hosi sin godhu.